Seenaa kana murteessu rakkadhee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12ffaa booddeellee kolleejjii seeneen baradheen barnoota fayyaatiin eebbifameera. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 5 kan qaban yeroo ta'u dubartoota 3 fi dhiira 2tu mana warra koo keessatti dhalate. Isaan keessaa dubartii ta'een ani arfaffaa irratti kan hin dhaladhe yeroo ta'u al takka maatii keessatti adda ta'anii dhalachuun hinuma jira mitiiree ani ijoollee maatiin kiyya qabani keessaa qaamaan gabaabduu fi baay'ee qal'oo huqqattuudha. Akkuma namni furdinni natti baay'ate jedhee rakkatu ani immoo qal'inni na rakkise jedheen baay'ee nama rakkutuu fi furdachuudhaafis wanta ani jireenya koo keessatti hin goone tokkollee hin qabu. Nyaata obboloota koo saamee nyaadha. Dabalataan akkanaaf kennamu nan barbaada. Nyaadheen gonkumaa hin quufu. Miira quufe jedhu otoon quufeellee akkanatti dhagaamu hin taasisu. Nama miti horii ni furdisa jedhamee qoricha mana yaalaa horiitii kennamu dastoomaa kan jedhamu kan hoolaas ta'e kan re'ee kan fardaas ta'e kan sa'aa liqibseen furdachuuf yaalii godhee beekam. Haa ta'uutii garuu kunillee naaf hin milkeessine. Booddee irratti faagulloo nyaata horii atalaa waliin ta'ee kennamu nyaatatti dabalee nyaadheen dhukkuba addaa narratti finnaan eega sanaatii maaltu boca qaama kootti na dhiphisa jedhee dhiiseen booddee irratti garuu ta'ii jireenya koo keessatti na mudateen xiqqoo furdachuuyyuu kan hin jedhame qixxee namaa ta'uuf tarkaanfii xiqqoo deemeera. Bifti koo dubartii bareedduu miti. Baay'ee fokkistuu goggogduu maqaan jedhamu yoonaaf kenname anaan ni madaala. Sababiinsaa immoo kanan dubbachaa jiru bifuma qaama kooti. Kaleessa malee har'a kan rabbitti naaf kenneen wanti na qaanessu hin jiru. Kana ta'ee maatii koo keessatti qaamaanis yaadaanis akkan gadi bu'aa ta'etti waanan ilaalamuuf maatii koorraa jaalala guutuu argadheen mana isaanii keessatti hin guddanne. Haatii fi abbaan koo akka mucaa isaaniitti na ilaalanis haa ta'uutii garuu obboloota koo kaan waliin yaada ilaalcha kiyya qixxee godhanii fedhii kiyya naaf eeganii na hin guddisne. Guutuun hundi isaanii mana keenyatti qaamaanis bifaanis kan na booddee dhalattes kan fuuldura koo dhalatanis gurguddoo anaan kan caalanidha. Yoon ani waan tokko mana keessatti dubbadhe yaada tokko dhiyeesse mana haadhaaf abbaa koo keessatti haadhaaf abbaa koos ta'e obbolaan koo yaada kiyya hin fudhatanii baay'eetti gadi hin qabamaam. Abbaan koo ogummaa fayyaa dirree waraanaatti barateen erga biyyatti deebi'ee booda eeyyama baasifatee mana yaalaa banatee manni yaalaa isaallee akka magaala keenyaatti mana yaalaa beekamaa ta'ee hojjechuun haati kiyya immoo isuma gargaaruun achi keessatti maallaqa qabuu qulqulleessuu namoota yaalamuu dhufaniif dabaree kennuu fi kanneen kana fakkaataniin hojjechaa jireenya gaariitiin maatii koo keessatti anaaf obbolaan koo guddanne. Kanaan namoonni dhibaman yookiin immoo dhukkubsatan hedduun mana yaalaa abbaa koo dhufanii dhibee garaa garaa yeroo itti himatan fedhiin barnoota fayyaa barachuudhaaf hin qabu baay'ee ol ka'aa ta'ee barnoota koon baradhuttis obboloota koo warra kaan caaleen mana barnootaan baradhurraa sadarkaadhaan bahuun eegale. Kaayyoon kiyya dooktaraa fi dooktara ta'uu qofa ture. Fedhii abjuu guddaa dooktara ta'uun qabaam. Mana yaalaa keessatti dhukkuboota fayyuu hin dandeenye sadarkaa abbaa kootti ulfaataa ta'an sana bira gaheen abbaa kiyya gargaaruu biyya kiyya gargaaruun abjuu koo ture. Namni hedduu dhibee garaagaraatiin dhukkubsatee ni dhufaam. Dhibee kan fayyuu danda'amus kan fayyuu hin danda'amnes waa hedduutu jiraam. Sanarra immoo otoo fayyuu hin danda'amuu maallaqnillee dhibee humna abbaa kootiin ol ta'ellee namni dhukkubsatee maallaqaan fayyuu danda'u yeroo boqotu
ijoollummaa kootii kaasee argaa dhagahan guddadhe. Abbaan koo immoo yaalaa cimaadha. Namoonni magaalaa Finfinnee illee deemanii furmaata dhaban yeroo gabaabaa keessatti harka isaarratti yeroo fayyan ni qabu. Inni kan barate kan beeke otoo hin taane ayyaanuma Waaqayyootu namoota maallaqa hin qabneef bakka sana kaa'ee fayyisuu yeroo barbaadudha. Maarree barnoota koo kutaa 12ffaa akkuman xumureen carraa meedisinii barachuuf fedhii guddaa qodhus haa ta'uutii garuu qabxiin kutaa 12 yeroo sanatti qabxii 700 keessaa 436 fiduun bara sanatti carraa barnoota meedisinii nagalchuu nan dhabe. Kanaanis baay'een aaree. Lammaffaa irratti kan hin filadhee ture barnoota fayyaa heelzii ofiisarii waan na ta'eef yuunivarsiitii Maqalee barnoota fayyaatiin na gahee. Kanaan baay'een aaree, baay'een gubadhee. Irra deebiseen bara dhufu qorameen nan baradha jennaan namoonni naannoo kiyya jiran garaagarummaan barnoota meedisinii fi barnoota fayyaa jiru waggaadhaan yoo ta'e malee lamaanuu bakka tokko seenanii tajaajiluu ni danda'u jedhanii qalbii kiyya gadi deebisanii. Itti aanuun maatiin koo naannoon kun naannoo mootummaa Tigraay waan na ta'eef isaan immoo barattoota Oromoo irratti dhiibbaa waan geessisaniif barnoota kana asumatti barattaa kanaaf hin deemtu naan jedhanii. Kunis aarii lammataa gara biraa natti uume. As taa'ee barachuu koorraa Finfinnee adaadaa koo bira taa'een barnoota kana barachuu qaba jedhee yaadeen akkuma carraa yuunivarsiitii keenyaa barree Finfinnee adaadaa kiyya biraan deeme. Adaadaan koo obboleettii haadha koodha. Qabeenyaan baay'eetu jaaraa. Manni jireenya ishee mana mootii fakkaata. Manni ishee G+3 abbaa darbii 4ti. Baay'ee bareeda. Haalli jireenya ishee jireenya biyya lafaa otoo hin taane jireenya jannata keessa jiraatamu fakkaata. Ofiif mataa isheetti konkolaataa 2 qabdi. Abbaan manaan isheellee akkanuma konkolaataa gatiinsaa baay'ee qaalii ta'e konkolaachisaa. Hojiinsaa hojii konistiraakshinii abbaa sadarkaa tokkoffaa waan na ta'eef qabeenyi isaa daangaan qabu jedhamee dubbatamuu ni danda'a. Mana sanatti lakkoofsi maallaqaa ani dhagahuu fi mana haadha kootti dhagahan guddadhe garaagarummaa samii fi lafaatu isaan gidduu jira. Kan baasan 100,000, 50,000, 200,000, miiliyoona 2 lakkoofsa akkanaatu haasa'ama. Mana haadha koof abbaa kootti immoo 2,200 qarshii 20 yoo guddate soofaa fa'i gaafa bitanne qarshii 20,000 lakkoofsa akkanaatu mana keenyatti barameera. Namni maallaqa jibbuu hin jiru mitiire. Ani garuu jireenya mana sana jiraachuu jalqabeen torbee 2 booddeen jibbeem. Yaa Rabbii akkas sooramanii jireenya akkanaa jiraachuurra qabeenyi kun hundumtuu namatti tafee jireenya haadha koof abbaa koo otoo jiraatanii naaf wayyan jedheem. Maal taatee akkana jetta naan jechuu dandeessu. Guyyaama jalqabaan mana sana seenirraa kaasee abbaan manaan adaadaa kiyyaa anaaf eessumee jedhee waamu baay'ee na kunuunsuu baay'ee na qabuu ijoollee isaa waliin akkan bashannanu bakka akkanaa akkan deemu isa waliin illee kaaffee hoteelatti akkan argamu fi kanneen kana fakkaataniin na kunuunsuu jalqabee. Anis baay'eema na jaallateeti jedheen guyyaa 3 guyyaa 4 walitti fufinsaan galgala isaaf ijoollee isaa waliin yeroo ijoolleen isaa hin jirre immoo isa waliin baheen bashannanuun eegalee. Adaadaan kiyyas haasaa qofaashee mana oolte deemii gadi baasiitii waan tokko ilaalchisi Finfinne homaan beektu jettee abbaa manaa isheetti na ergiti. Innillee na fuudhee na bashannansiisa. Haa ta'uutii garuu guyyaa 3 guyyaa 4 erga na bashannansiisee booda qoosaan taane ani umurii kanatti qoosuu hin barbaanne na waliin qoosuu eegalee. Qoosaa kanaaf jedhee dubbii isaa irratti bira darbuu yaadus haa ta'uutii garuu qoosaa sana bira darbeenni qaama kiyya teessuma harmaa fi rifeensa kiyya tuttuquu eegalee. Kanaan maal gochaa jirta yeroon jedhu rakkoo maal qabaa namni nu beeku hin jiru bakka barbaannetti waliin bashannanaa naan jedhee. Yeroo kanatti ani edaayii na kunuunsuun kee guyyaa guyyaatiin manaa na baasuun kee kanaafi ulfaadhu jedheen gara manaatti na deebisin jedheeni. Innis lamuu lammataa gadi sin baasu naan jedhee gara manaatti na deebisee. Eega sanaatii ija isaa laaluu hordofuun eegalee. Manni gamoo abbaa darbii 4dha mitiire baay'ee
guddaadha. Mana sana keessa hojjettuu manaallee sadiitu jira. Kan ijoollee qofaa, kan mana qulqulleessitu qofaa, kan immoo nyaata bilcheessitu qofaadha. Namni kun nama mana sana jiru miti. Keessummaadhaaf mana sana kan dhufe waliin deemee abbaan manaa ni ciisa. Kan isa hafu hin jiru. Hojjettootumti mana sana keessa dalaganillee ija haadha manaa fuulduratti malee bakka haati manaan hin jirretti akka isaan ta'an dubbii isaan dubbatan dhuguma hariiroo gargaartuu manaa fi abbaa manaa gidduutti gonkumaa uumamuu kan hin qabnedha. Kanaan baatii tokko mana sana taa'een waa hunda ergan taajjabee booda adaadaan kiyya kanan beektu moo ittan hima jedheen qophaa'uun eegaleem. Guyyaa 2-3 dubbachuuf firoon jedhu adaadaamti kiyya afaan koorraa dubbii ani jalqabe jijjiirti. Dhiisi homaa miti maal si galche fi kanneen kana fakkaatan naan jetti. Yeroon biyyaa dhufu barnoota fayyaa sanuu kan meedisinii abjuu koo ture sin barsiisa maallaqaan naan jetteetu walii galleetu mana maatii kootiin baheem. Haa ta'uutii garuu yeroon ani dubbii kana isheetti dubbachuu jalqaburraa kaasee anaa fi adaadaan koo walii galuu dadhabneem. Wanti ishee aarsu wanta ana waliin ishee walitti buusu gonkumaa naaf galaa hin turreem. Kanaan guyyaa tokko galgaladha abbaan manaan ishee manan jiru naannoo toora 5 ta'a. Fiilmii ta'e ilaallee ijoolleen kaan hojjettuunis ol galanii rafanii adaadaa waa tokkoon sitti man jedheeniim. Kanaan isheenis akka yeroo kaanii afaan koorratti akkan cufneef jedheen hundeema dubbii sanaa abbaan manaan kee na waliin ciisuu barbaade akkana na godha jedheen hima tokkoon dubbii koon dubbadheem. Kanaan adaadaan koo akka boombii qadaaddiin irraa banamtee lafatti gadi darbatamtee nama ajjeesuuf yookiin immoo nama gubuuf dhukaatu adaadaan koo ni fanaddaateem. Maal si galche naan jetteem. Kaleessa uftee mana koo diiguu barbaaddee naan jetteem. Amma immoo siif firoottan koo kanatu isin hafeeyii jireenya kootti inaaftaniin dadhabdan ati isheen quxusuun isheen xiqqoon harka koorratti dhalatte jireenya kootti natti naaftee mana koo diiguuf eengadda dhuftee abbaa manaa kiyya qulqulluu homaan beennetti jecha kana dubbachuu feetee eenyutu gara kootti si erge haadha kee ishee inaaftuu sana dhaayii inaaffaan ishee yoomiyyuu hiyyummaa keessaa isheen baasu fi kanneen kana fakkaatan dubbachuun dhumarratti lakki akkana miti wanti dubbadhe dhugaadha jedheen mirkaneessuuf yeroon yaalii godhuufiitti adaadaan kiyya sin barbaadu sa'aatii kanaa kaasiitii mana kanaa ba'inaan jettee uffatan fidadhee dhufe natti darbachuun mana ishee keessaa halkan toora sa'a 5 walakkaatti manaa baasteen ariitee magaala Finfinneedhaan bakka hin jiru hin beeku firan qabu bilbilan qabu maallaqni narra hin jiru. Adaadaan koo abdii barnoota koo taateen ishee bira dhufe baatii booddee dhimma abbaa manaa isheetti mana isheedhaan ariitee. Booddee erga dubbiin darbee waa'ee adaadaa koon dhagahu abbaan manaan ishee kashlabbeedha. Isheen immoo jireenyi ishee akka hin diigamneef qofa waan akkanaa nama isheetti dubbatu yaada kana kan kaasu hunda ofirraa maqaa jireenya ishee keessaa baasaa. Otoo dhageessuu akka hin dhageenyetti otuu manuma ishee keessatti argitu immoo akka hin arginetti jireenya badii kana jiraachuu filatteetti. Qabeenya maallaqa abbaan manaan ishee fidu kana dhabuu dhiisuuf jecha waan kana callistee qabateetti. Kana qofaa miti ijoolleen isheellee waliidhaaf nagaan qabanii dubbiin isaanii waan isaan ta'anii waliin ilaalan ija nama hubatuuf kan namatti tolu miti. Baay'een isaan sodaadhaan ture. Kanaan halkan qixxee'anii daandii irratti dabarsee naannoo toora 2 halkan sana daandii konkolaataarra ergan deemee booda boo'aan jira. Akkan boo'u konkolaachisaan konkolaataa raayidii jedhamtu konkolaachisu tokko argee yaa obboleettii halkan kanaan uffata kana qabattee garam deemtaa nagaa miti moo eessa si geessu jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani tarii waa tokko hinna godha jedheen wantan sodaadheef afaan kootti hin dubbanne calluma jedheen daandii koo qabadhee deeme. Haa ta'uutii garuu rakkoo ta'e keessa akka hin jiru ofii hubatee konkolaataarraa bu'ee na qabee na gaafate. Gaafuman afaan kiyya saaqqadhu afaan Amaariffaan danda'u jedheeni afaan Oromootiin hin deebiseefi. Kanaan innis rakkoon qabu afaan Oromoollee nan beeka ani Oromoodha jedhee natti dubbate. Kanaan Oromoo yoo ta'e na hin miidhu jedheen rakkoon xiqqoo akka na mudate adaadaan kiyya ishee biratti barachuu dhufeen walitti buunee mana akkana ariite
yeroon himu kottu homaasiin godhu konkolaataa keessa taa'iitii nattaa'e sayinaan jedhe. Anis seeneen rakkoo kootti nimee gara inni deemu akka hin jirre yeroo hubateetti homaa rakkoon qabu mana koon si geessanaan jedhe mana isaa na geessee manni isaa xiqqoo baay'ee bareedduu meeshaan hundi kan keessatti guutamte kan namatti toltu wayii tokkodha. Siree isaa naa afee kottu asirra ciisinaan jedhee ofiisaa immoo lafa afatee guyyaa jalqabaa bullee kana ni yaadeeru yoo xiqqaate hinna gudeeda yoo baay'ate immoo fedhii koo gaafatee yoon dide hinna dhiisa kan jedhu ture. Haa ta'utii garuu kana lamaan iyyuu hin goone waa'ee makanaa iyyuu na hin gaafanne rafinaan jedhee ganama barii ka'ee daabboo buddeena shunkurtii zayitii fi kanneen kana fakkaatan bitee ani hojiin oola hojjedhu nyaadhu oolinaan jedhee anis tole jedheen guyyaa jalqabaa bifa kanaan mana isaa keessan oolee innis sa'aatii garaagaraatti dhufee akka ani hin mukoofneef televiizinii akkan ilaalu akkan haasa'u akkan taphadhu na godhee gara hojiitti deebi'a. Guyyaa lammaffaallee akkanumaan waliin bullee guyyaa sadaffaarratti maatii kiyyatti wantan keessa jiru waan animeef duruu jaallatti asii deemte jechuun haati kiyya maallaqa naaf ergite tiraanispoortiif kan gara biyyaatti hin galuuf jechuudha. Yeroo kanatti egaa konkolaachisaan kun guyyaa sadaffaa waan waliif dabarsuuf kaaneef guyyaa sadhumaa kana gadi baaseen si affeeranaan jedhee nyaata gadi baasee na affeere. Waliinis hagaala kan qinxeetti waliin haasofne ofiis dabalee maallaqa naaf kenne. Kana qofaa miti wal dhungachuun alatti waa biraa darbinee wanti goone irra hin jiru. Haa ta'utii garuu sa'aatii dheeraadhaaf siree isaarratti wal dhungachaa turre. Kanaan ganama barii ka'ee konkolaataa isaatiin buufata konkolaataa na geessee na gaggeessee walirraa adda baane. Yeroo sanarraatii kaasee anaa fi dargaggeessi kun guyyaa guyyaadhaan waliif bilbillaa jaalallis isarraa na qabeera. Yeroon barnootaa galmeenis nan dabarre maatii koo biratti galmaa'een barachuun eegale. Kanaan otoon jedhuuti dubartiin kamuu marsaan laguu ishee guyyaa dhufu ni beekti mitiire. Marsaan laguu koo kan itti aanu dhufuu didee mirkaneeffachuudhaaf baatii tokko baay'ee dhiphisiisaa nan dabarse. Haa ta'utii garuu ammas dhufuu didee Finfinnee dhufeen baatii tokkoof guyyaa 10 booddee mana yaalaa deemeen maaltu akka uumame yeroon gaafadhu doktarri na yaale ulfa akkan ta'e anatti hime. Ulfi kun immoo reefuma kan uumame naan jedhe. Anis anuu durbadhaa akkamittiin daa'imni gadameessa koo keessatti hafuu danda'a jedhee yeroon gaafadhuuni doktarri sun waan barbaadde bakka barbaaddetti gootee bu'aa qorannoon ogummaa kootiin natti argisiisaa jiru na hin mormiin naan jedhe. Anis itti deebisuun anoo wal dhungachuu malee darbeen wanta biraa hin goone yeroon jedhuuni yeroo wal dhungattu tarii sanyiin dhiiraa qaama kee irratti dhangala'uu danda'a. Yeroo sana carraa uumamuu ni qaba. Dirqama ulfi uumamuuf wal qunnamtiin saalaa dirqama miti naan jedhe. Baay'een gubadhe baay'een aaree lafa lixuun dhabee gochaa daadaa koo nan abaaree halkan sana nan abaaree waan hin godhuun dhabee abbaattiin dubbatadhullee nan dhabee abbaattiin hafuuran baafadhuun dhabee guyyaa 3 mana barnootaarraa hafeen kutaa koo keessa ciiseen boo'icha boo'uun filadhe. Kanaan guyyaa 3 booddee riyaa kiyya tokko bira deemeen mana amantaa keesseen maalaa godhuu wanta akkanaan irratti mudateera jedheen yeroon gaafadhuuni maaf dhiphattaree ulfi kan uumame dubartii irratti siif kan jalqabaadhaayi akkuma rabbi jedhe gootaa amma dafiitii dargaggeessa kanatti bilbiliitii waan kuni akka uumameeru itti minaan jette. Kanaananis yeroon fudhanni manuma amantaa keessa taa'een abaluu inni yeroo darbe wal dhungachaa turre ulfi gadameessa koo keessatti akka uumamu taasiseera yeroon jedhuuni qinxiraam daandiirraa si fuudhee jennaan abbaa barbaadde waliin isa shorommoxaa turte anaan ulfeessanaan jettaayii lammata bilbila kanatti hin bilbiliin naan jedhe jechaaf jechaan narratti cufee dhaabbadheen nan gogee imimmaan lakkuun narra dhangala'anii waaqa waliin hin wallolee riyaan kiyya na qabaa dadhabdee namoonni naannoo sana jiran natti galagalanii na qabanii mana amantaa keessaan bahee yaa waaqayyooti nan fayyaddu jedhee bakka kanatti kan nan eegne bakka kamitti na eegdan jedheeni waa hedduu jedheen ofiif waaqa carraa na mudate waliin na wallolee. Kanaan ammallee riyaan koo na waliin ooltee na tasgabbeessitee yoo ta'u baate ni baasnaa dhimmatti jireenyi kee bakka kanatti dhaabbatu
tokkotu hin qabu jettee na jajjabeessite. Kanaanis yaada ishee waliin walii galuuf filannoo gara biraa hin qabu. Abbaan nan amannee maatiin koo anaaf bakka hin kennanii. Ani dubartiidha. Kaayyoo baradhee ogummaa fayyaadhaan uummata kiyya tajaajiluun qaba. Buleen re'aama koo kana waliin mana yaalaa deemeen baasisuun barbaadan jedheeni. Yeroo kanatti qaamni fayyaa yookiin immoo hakiimiin nuti bira deemne miidhaa fi rakkoowwan baasisuu irratti na geessisu durbummaa kiyya tarii dhabuu akka hin danda'u haalli itti ulfi kun bahu bifa dhiigaan marsaa laguu fakkaatee reefu kan uumame waan na ta'eef dhukkubbiin jabaan otoo hin uumamiin bahuu kan danda'uu fi jalqaba qoricha asitti fudhattee kan hafan immoo manatti fudhattee mana otoo hin bahiin guyyaa 3 mana tokko keessa turuu fi guyyaawwan itti aanan 4 immoo namni bakka jirurraa otoo hin fagaatiin turuu akka hin qabu na gorsuu fi dhiigni tarii heddumminaan dhangala'uu waan na danda'uuf nyaata kanneen akka shorbaa, aajjaa fi kanneen kana fakkaatan akka hin fayyadamu na gorsuun guyyaama sana qoricha sana tokko liqimseen maatii kootiin sababa uumeen re'aa koo kana bira mana maatii ishee maatiin isheellee bakka hin beeknetti guyyaa 3 tureen ulfi kun bifa dhiigaatiin na keessaa ba'ee haga guyyaa 7ttis wanta godhin jedhame godhameen dhibee kanarraatii hiikamee filannoo gara biraa waan hin qabneef kana ni filadhe kana gochuudha. Kanaan cubbuudha waan na ta'eef gaabbii irra deddeebisee galeen yaa rabbii koo jaalladheen miti garuummoo cubbuudha lubbuu baaseera kanaaf jettee jireenya koo saburii na hin miidhin jedheen dhiifama gaafadheen waaqa waliin araarameen barnoota kiyyallee baradheen xumuree barnoota fayyaa yookiin immoo healthy officer jedhamu waggaa 4 baradheen eebbifamee. Hariiroo jaalalaas nan jalqabee. Hariiroo jaalalaa kan hin jalqabe barsiisaa koo doktara fayyaa kan ta'e namuma na barsiisu waliini. Waggaa tokkoof jaalalaan erga waliin turree booda gara gaa'ilaatti seennee. Gaa'ilatti seenneeti yeroo jalqabaaf wal qunnamtii saalaa waliin raawwanne. Kanaan sana dura abbaan manaan koo kan na beeku durbummaa qabdu akkan ta'etti. Haa ta'uutii garuu yeroo guyyaa jalqabaa waliin ciisnu dhiiga durbummaa dhangala'u yeroo ilaalu abbaan manaan koo ni dhabe. Kanaan dhiigni durbummaa hin jiru yeroo naan jedhu ani garuu dhiiran beeku jedheen nan kakadheefi. Kanaan innis nama barate waan na tureef eeyyeen waan akkanaa uumamuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu dubartii 1000 keessaa dubartii tokko irratti tari'ati dubartii sana ta'uu dandeessa jedhee kanumaan bira darbee jireenya keenya jalqabne. Eeyyeen dhugaadha dhiira waliin wal qunnamtii saalaa godheen beeku. Haa ta'uutii garuu daa'ima tokko ofirraatii baaseera. Gaa'ilatti erga seennee booda daa'imas nan ulfaa'e. Ulfi kiyya haga baatii 11tti ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti ciniinsurra otoo hin jiru daa'imni koo garaa keessatti boqote. Lammaffaa irratti nan ulfaa'e. Rabbi na gargaaree nagaadhaan nan hiikame. Eega sanaa booddee garuu gadameessi koo dhukkubbii garaa godhachuun baay'ee na rakkisu eegale. Kanaan dhimma fayyaati waan na ta'eef qorichin ulfatti baasisee tarii gadameessa koo tuqeera ta'e hin beeku. Gadameessi koo rakkoo akka qabu rakkoo akkanaa immoo geessisuu kan danda'u qoricha kana fa'aallee akka ta'e abbaan manaan koos hin dubbatamu. Kanaan garuu ani qoricha kanas fudhadhee beekuu miti shakkiillee abbaa manaa koo keessatti uumeen beeku. Haa ta'uutii garuu inni rakkoo uumamaati ta'uu ni danda'a jedheeti amanee fudhatee gammachuudhaan waliin jirra. Amma daa'ima lammataa ulfaa'eera. Dahuu fi dhiisuun koo harka rabbiirra jira. Haa ta'uutii garuu gadameessi koo rakkina guddaan akka jiru anis abbaan manaan koos ni beekna. Amma yaaddoo kan natti ta'e furmaata isaa akkanaaf kennaniif kaleessa kan dabarse qoricha sana fudhachuu koo fi fudhachuu dhiisuu koo daa'ima ofirraa baasuu koo dubbachuu moo dhiisuu irratti yoon dubbadhe akka inni na fayyadu furmaata akkanaaf kennan nan beeka. Haa ta'uutii garuu dubbachuun koo abbaa manaa koo irratti wanti inni fidu immoo na sodaachisaa jira. Sababiin isaa innis nama fayyaa qaama fayyaati waan na ta'eef kan nuti beeknuun olitti yaaduu ni danda'a. Nan sodaadhe daa'ima baasuu koo beekuu isaa moo dhiisuu isaatu wayyaa. Ani baay'ee dhiphadheera. Tarii har'aani gadameessa kootti waan hin baadhuuf lubbuun koo dubbachuu fi dubbachuu dhiisuutiin kan ooltuu fi kan baatu ta'uu ni dandeessi. Hojii rabbiin beeku. Yoon dubbadhe jireenya koo wariitu miidhama. Yoon dhiise immoo tarii har'aani miidhamuu nan danda'a. Mee isin obboleenni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya illee seenaa ishee kan dhaggeeffattan yaada keessan otoo hin qusatiin komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa warreen laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gootan guddaa galatoomaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shumeeti seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii